Kayak misalnya. Bareeda dha. Akka taa'ee danda'a xiqqaa so guddifaa jiraate xootee bareedaa ture. Ashaboo. Shunkurtaan asii dhigaatii taate. Marqoon qabu. Jajjabeessu. Isaatu miidhama. Garuu situ boo. Roorroon isarra gaggeeffamti. Isaa doorfamama. Isaa tuumama. Sigalee garuu situ moo. Situ boo. Oromoodha. Isa seene mataadha. Roorri stage jedha walaa. Mataan keessi. Naa lukkuma seene. Dubarri asirratti akkanatti. Kanaadha garuu. Ayyee naasi jalaa qaba okay. Jirra. Jirra balee ko garaan bal'isee yaanu biyya feeteen dhagaa gaara feeteen baa lagaa feeteen caa. Tole ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan waa'een Neeroo Tuubii dhagaa. Akkuma beekamu waa'een Neeroo Tuubiin arraan tana nama addaa qabatee dhufe artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtu Aadde Ayyaan Muhammad akkasumatti haadha Afnaan haadha mana Marruu Shoo istiidiyoo isaaniitti argamna arraan tana. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophii nuti qopheeffannee dhufne qophii haaree eegallee jirra. Saniifuu qophiin kun entertainmentii yookiin kaan ammoo si bohaarsa boodarratti durarratti yoonii fi jechaan gaafadha haasoo nu keessatti fi lakkii wanni jaamu hin jiru kan lammadaa maasii boodarra gaafii shaniin gaafadha gaafii shananas yoonii fi kan deebistu taate qabxii gamamaa fi yoonii fi isiin kan mootu taate warreen keessummoota keenya keessaa badhaasa qabdi badhaasa san nama feetuuf kan ifi fudhachuun hin jirtu. Akkasumatti hanga dhumaatti nu faana turaan isin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa anaa dhufuun isin jaame haasawallee dheereesse dhiifama. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota YNA Oro. Naaf eerte. Har'aan tana gubachuu deemte yookaan kaan ammoo daaraa kanas dibachuu deemte meekaap biraa ofirratti dabaluu deemta. Akkasii Ayyaan akkami jirta? Jirra. Ayyee. Ayyaan mee duraan dursee eessatti dhalatte mee Ayyaan? Amma dura si gaafadhee jira garuu naa deebistee jirta. Haa ta'u irra deebi'ee daawwattoota keenyaaf warra sin beekneef haaretti ibsuudhaaf eessatti dhalatte? Hanga dhalattuu Hararii Harar keessa magaalaa Kumbolchaa magaalaa Markaa Raafuuta jedhamtuttiin dhaladhe. Malkaa Raafuuti moo Markaa? Malkaa Raafuu. Markaa Raafuudha. Ichi dhalattee jechuudha. Ta'e jirta? Hai. Ta'e jirta? Okay. Eksi takka moomtee jirta. Malkaa Raafuutti dhalatte. Okay. Fakkeenyaaf ati amma diraamaa daleeda. Keessattuu diraamaan ati daleedu nama mujiruma taatee daleedaa jechuudha. Saniifuu karaakterri si kan namus nama mujiruma. Gama keessaatiin osoo diraamaa irratti hin ta'in hawaasummaa keessatti dhugumaan nama mujiruma moo akkami? Ibseeyyee nama mujiruma osoo hin taane. Mujirimaa miti. Mujiruma miti jechuudha nama gaariidha. Haa ta'u akkasumatti Ayyaan diraamaa kana dalaguudhaaf wanni si kakaase yookaan kaan ammoo fakkeenya kanarraa fudhattee fakkeenya kasiin ta'e eenyu? Namni diraamaa na kakaase? Ta'e tulaan. Ana adii rakkoon qaban qopheessaadha. Boodarra nama tokkoon na gaafata. An nama tokkoon na gaafata. Boodarra gisee qophii xumure booda nama tokkoon na gaafata. Ati taatus nama tokkootu gaafii san na gaafata jechuudha. Okay, anis inni olirraa qophii kanarraa. Diraamatti duraan dursee namni na kakaase abbaa mana hiyyaa Saffaa Maamuti. Saffaa Maamuti, okay. Isaas kakaase jechuudha. Ibsi keessa rakkoon qabu yoon fi jettees rakkoon qabu kana sinqitaatu boodarra gaafirraan sinqitaata keessa ibsi. Ta'us hin jeen jetteemi. Alas gaarkuma si kana laayiki. Bikka fi lakkii sanarratti akkana jee garuu keessa ibsi. Ani akkanaan jaa afaan irraa hin baane. Akka bareeda deebisaa jirta. Mee wallistootaas haa ta'u. Warreen diraamaa daluu keessaa namni ati haalaan dinqisiisattu yookaan kaan ammoo
sila arkee footoo wajjin ka'e jettu hawwitu eenyu? Duraan dursee rabbi biyya irraa salphisuu haa caalu ture. Itti aansuudhaan ammaan tana namni ani hawwu artistoota keessaa Galaanaa Gaaromsaa. Galaanaa Gaaromsaa jechuudha. Okay, akka bareedaatti deebisaa jirta. Okay, warreen diraamaa dalaguu keessaa namni bakka silaan arkee footoo hojjetee yookiin kaan ammoo mana kiyyatti afeeree haflaa godhee fi yookiin kaan ammoo keessummaa kan hin keessummeessu jettee kan yaaddu eenyu? Maaliif wallee aartii Oromoo kana keessatti wallee malee namni aktarri beekamaan hin jiru meeta gama diraamaatii fi fiilmii kanaan saniifuu haa ta'u hanguma jiru kana walitti qabannee yookiin kaan ammoo kabajnee kabajaa kana naaf jechuudha. Mucoota akka jirta afaan Amaaraatiin dalagu eenyu? Afaan Amaaraatiin hin jiru gaa. Waan afaan Oromootiin dalagamu si. Isin Oromoo dha afaan Amaaraatiin dalagu. Isin afaan Oromoodha? Eeha. Ichi keessa hin jiru aartii Oromoo keessa hin jiru afaan Amaaraatiin dalaginan. Dirqama nama Oromoo afaan Oromoo hin dalagu. Hedduu jira garuu ati yoon fi. Maqaa isaanii hin beeku bulu. Laa tokkuma bas. Maqaa isaan beeku waayoo si miin kennu. Punyee. Punyee siitaa jechuudha. Punyee show. Waaw, maashaallah. Punyee akka gaarii siitaa. Diraamaan si dalayduu komeediidha. Akkasumatti illee funyeen show qabdi. Funyee show yaani maaliif adda murteen beeku? Haa ta'u okay. Kan biraa wanni ati jaalattu nyaata keessaa wanni ati jaalattu maali? Nyaata yoomiyyuu hawwitu gizee magaalaa dheetes kaati ajajattu nyaata keessaa. Nyaata aadaa keessaa moo kanuma fedhe haa ta'uti nyaanni ati filattu gizee argite gorora buustuuf haa ta'u sagalee gizee reesturaantii yookiin kaan ammoo mana hoteelaa dheetu kana ati ajajattu akkasumatti illee mana keessatti illee kan ati godhuu jaalattu yeroo hunda nyaannummaan ati sii ta'u nyaata qabe. Nyaanni hundinuu nyaata maratu. Hin filtu jechuudha. Hin filu. Saifoo nyaanni aadaa keessaa kan akkaan jaaladhu marqaa. Marqaadha jechuudha. Okay, godhuu ni feeta marqaa yeroo hunda silaa siitee. Tole nyaata ammayyaa keessaa nyaata arbaa kana fakkeenyaaf warra akka piizaa isaa ta'u hamburger kanneen warra Itaaliiti ruuzaa fi kanneen kana fakkaatan mokoroonii haa ta'u paastaa haa ta'u ruuza feetaa jechuudha. Maashaallah dheeressaa jirta. Tole okay gaaffii keenyatti achi dabarra ammaan tana qophii kaan dabartee jirta okkuu qofa eegsee argatte. Saniifuu gaaffii keenyatti achi dabarra. Gaaffii qixaaxaa ta'e jechuun gaaffii si adabsiistu. Tole fakkeenyaaf ammaan tana ijoolleen suudii keessattis rakkachaa jirti. Qofla keessa gaddaas buufachuun bareedaadha. Suudii keessatti ijoolleen rakkachaa jirti. Akkasumatti illee rabbi irraa mataa godhuu fi dheengadda yookiin kaan ammoo kaleessa doonii takka garagalee jechuudha. Saniifuu rabbi irraa mataa godhuu fi akkas jechuudha. Warreen suudii keessa jiru hoo sagalee akkam ta'uu qabnaaf akkasumatti mootummaa Itoophiyaatiin maal laantameeti akka nama tokkotti. Wallahi duraan dursee warreen suudii keessa jiruuf of eeggannoo guddaa akka godhanii deebi'an maasis biitituun biyya namaatii ta'uu beekuu qaban. Isaanummaanuu seera eeggachuu qaban. Isaanummaanuu duraan dursee biitituun biyya namaatii namni keenya irra hedduun gizee biyya isaatirraa biyya takka dhaqee waan akka biyya isaati ilaala keessatti firraanfata waan hin taane keessatti dalaga bakka biyya isaasa warri lammiin biyya saniitu akka isaan lammiin biyya sanii biyya san keessatti hin taane tahan sanirraa isa akka qusatanii akka nama itti baqatee dalagachuuf dhaqee takkiif jijjiiruu dhaqee takkatti akka laalaniin dhaamaa fi isaaniif jechuudha uummata keenyaaf. Itti aansuudhaan mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa Itoophiyaa wanni dhaamuu fi akka fedhe ta'u hammaatu tolu mootummaarra jira. Ammaa fi aangoo isuma qabee. Isaa qaba. Mootummaa Itoophiyaa jee yaamama. Saniifuu akka fedhe ta'u maal jaaniin heeltirii moo eenyu hattiin hamaa kan ture. Litireeru
heetireeru akka nama godhaa jee yaadu lammii isaa eegi Itoophiyaa ta'eefu Oromoofu osoo hin taane nama maqaan Itoophiyaa jee yaamufu akka xiqqishollee taatu akka naasuu qabaatu. Naasuu qabaatu. Eega Oromoo dhiisuu Oromoo hin fadhu takkiin jaalatu yoo kajannu taate nama maqaan lammiin Itoophiyaa jee yaamamufu maqaa isaatiifu ammaaf waan inni irra jiruuf maqaa isaatiifu bareedaa miti. Bareedaa miti. Saniifuu nama kana yoon fi hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kaa irra fayyaani. Saniifuu yoon fi namni kee abbaan kee kan si dubbatu taate alagaallee si dubbatte jechuudha. Saniifuu mootummaan Itoophiyaa itti yaadee ijoollee hidhamte kana amata 3 guutuu yookaan kan ammoo amal 2 guutuu mana hidhaa keessa jiran. Kana daa'immanii jira, warra ijoollee hojii qabame dhalaalee jira, akkasumatti warra ulfaa jira, namichi dhalleellee jira jechuudha. Saniifuu itti yaadee mana hidhaa yaadu osoo fuusisne itti yaadu osoo waan itti yaadu miti maaliif waan arkaa jiru mootummaan takka lammiin isaa akkana ta'u jirti biyya biraatitti kuni waan arkaa jiru waan itti ilaalu jiru itti ilaaluu hin qabu itti yaadu osoo hin taane yeroo jiru tana keessatti tattaaffii godhuu qaba waan namni waan takka bar waan quban qabne itti yaaddaa bar waan arku jirtu saniifuu itti yaaduun feesuu jechuudha dirqama kuni. Tattaaf itti maal ka'uudha malee. Itti maal ka'uudha jechuudha. Saniifuu miidiyaan Oromoo osoo hin gabaasin BBC gabaase ijoollee dhumte kanaaf kan hundaa'u BBC afaan Somaaliyaa jechuudha. Rakkina Suudii keessatti deemu jirtullee xeerra quba qabu BBC afaan Somaaliyaati. Saniifuu Somaalonni warreen Suudii keessa rakkachaa jiru mootummaan Somaaliyaa galchaa jira. Akkasumatti illee kan Yemen illee ijoolleen bu'aa jirti jechuudha. Namni Yemen illee bu'aa jira. Ka Suudaanis ka Masriitis haa ta'u. Nama Itoophiyaa qofaatu achi keessaa waatee sagalee nuu ta'a jechaa jira malee lammiin biraatti akka hin jirtu. Harkutti hin jiru jechuudha. Saniifuu waan miidiyaa irra jiruuf jecha waa hunduun ergina jechuudha. Silaa Somaaliyaa rakkattu ergine waadha namayyuu rakkachuu jira inni. Garuu namni rakkachaa jiru keessattuu nama Oromooti jechuudha. Saniifuu waan kana hojii isa duraa godhachuu qabanii jechaa jirtu taati galatoomi. Haa ta'u karaa adabbii kan jaaltas deebinaa jechuudha maanta. Gaafiin si gaafadha gaafii sayyoon fi deebiste badhaasa qabda. Naxibii si qabuma naxibii si qabuma san arraan tan yoon fi gaafii shanii si gaafadha gaafii shan keessaa takka taatus lama taatus naxibii nati deebiste sun siif qabamti yoon fi tokkoffaa baate namni si wajji wal qixxaate yoon fi hin jiraanne badhaasa fudhatta. Badhaasa anas yaanna badhaasa sana immoo namatti jaalattuuf kan itti jechuudha. Ifi fudhachuun iyyuu tummaasi badhaasa. Haa ta'u okay gaafii si gaafadha gaafiin kiyya kan duraa maal jetti ol deema gadi hin deemu maali? Fakkeenyaaf ol deema gadi hin deemu gadi hin bu'u. Ol deema gadi hin bu'u. Gadi hin bu'u dhageessin jira waan kana. Ol deema. Soqolli 25 qabda. Ol deema gadi hin bu'u. Ol deema gadi hin bu'u. La. Ol deema gadi hin bu'u. Lubbuu. Saniifuu soqolli kee dhumate jirti. Ormiidha. Orma deema malee gadi hin bu'u. Fadhe nama jechuu fadhe. Ormiidha. Saniifuu qaccee kana wanta shunkurtaa kana nyaadhu. La fuddoo waan akkatti. Akka hin gosaane. Bareedaadha. Haali guyyaa miti. Akka taa'ee danda'ate qashamasha. Qashamasha godhe itti daale itti dabalu. Gee. Ni gaa? Jettee rakkoon qabu jaa. Rakkoon qabu. Jechuun kiyya. Bareedaadha. Silaasoo guddifaa jiraatee tokkottee bareedaa ture. Ashaboon. Shunkurtaan adiin dhigaatii taate marqoon qabu. Jajjabeessu. Tole ayyee gaafii biraa gaafii takka dhabdee jirta gaafii lammadaa deemi. Ayyee. Gaafii lammadaadha si galee isaatu miidhama garuu situ bu'a. Isaatu miidhama. Garuu situ bu'a. Roorroon isarra gaggeeffamti isaa doorfamama isaa tuumama si galee garuu situ bu'a. Oromoodha. Roorroon hundi sumana gaggeessu isaa tuumama garuu sumaa bu'a. Sumaatu bu'a.
Oromoodha. Oromoo. Dubbiin Oromoo ta'e. Ni taati ni fassara. Wallahi iddoo akka gaarii fassaramte ture ishee namichuun amatarraa amatatti gizee xiqqishoo gammachuu fi Oromoon tun Nutumaa roorrifamu jira nutumaa boo'u jiraas. Eega. Ka arrafamu suni. Nuyi ka miidhamu suni ka gubamu suni ka du'u suni ka hidhamu suni. Ormi teenya guutuu numaan rakkachaa numaan bu'aa jechuudha. Yoo akka gammannee. Saniif Oromoodha jechuudha. Akka yaada gadi ta'e. Qobla akka gaarii fassarama. Okay, Oromoo miti. Oromoo. Anjee gaa daawwattoota fayya. Oromoo miti. Waan wayyaa jirtu kana shunkurtaadha. Isaatu solleeffama. Isaatu qalama. Sun Oromoodha ni natti fassariin hin taatu. Guddaa baala isa. Saniifuu. Jijjiiri. Sun Oromoodha laas hin jee. Jijjiiri. Dubbiin Oromootiif dubbiin shunkurtaa akka tokko. Jijjiiree. Fassara ajaa'ibaati. Kanuma. Ati ammoo fassarattee jirta. Sagalee daawwattoota harkineeti. Ichi boodeenaa. Kalaas kanan qaxaaxuree gisa. Dirqama. Inta'u haala innoo ani waan kanaan addaatiin si deebise gaafii fudhatama qabduun si deebise. Kayitis akka biraatti fudhatama qabdi malee garuu gaafii sirriidha shunkurtaadha. Kana dibadhu. Keessa seenee mataadha. Jana rooristee jirta wallaan. Kana mataa keessa seenee. Laa lukkuu seenee. Dibadhu asirratti akkanatti. Kanaas. Laa firraa qollee inni tanga qophiin dhuftu. Hayyee. Akkanatti as. Dibee kanaas akkana keessa seenee. Laa kana akkana fuudhee. Arkaana. Inta'u argumenta keessa seenee. Yalla. Naareen. Okay. Gaafii meeqa dhabdee jirta? Konkurtaan nyaata. Lama dhabdee jirta? Gaafii sadaffaadha? Ha? Gaafii sadaffaadha maal jettee ayyaani tiyaati. Badhaasa qabda. Ayyee. Sigalee badhaasa qabda. Badhaasni badhaasa addaati ammaasii. Sigalee surprise si godha. Saniifuu yoo nufi kan mootu taate gaafii sadii to'ata. Gaafii sadii naqan itti jabaattee deebisuu sirriitti dirqama. Ayyee. Sigalee saniifuu gaafii sadaffaadha maal jetti? Hulaa teenya dura ba'a. Nutis keessa baana. Namayyuu keessa ba'a. Garuu inni bikka sanarraa sassa'u maal? Hulaa teenya dura baha. Hulaa teenya duraas ni jira. Namayyuus keessa ni ba'a. Anis keessaan ba'a. Atis keessa baata. Sigalee wanni sun bikka irraan sassa'u. Dachii. Hulaa teenya dura baha. Anis keessaan ba'a. Inni bakka irraan sassa'u. Soqonti diidee bishaan qabdan? اللهم صل على محمد mana لا اللهم صل على محمد bishaan لك ibid ibiddi bikirraa sosoo ulaata jedhu akkami ba'a ibiddi azaaba ulaata jedhu deema saniifuu dhumattee jirti eeganka karaadha. Okay, qixaata waan hin fadheessi qixaata saniifuu sirba tokko nuu jette. Akkam. Sirba fakkeenyaaf sirba Haacaaluu keessaa tokko jiru. Yookaan kaan immoo haada maaran haa ta'u Khadiir Sayyid haa ta'u tokko. Anguutti beekuma duree si hin jaagaru. Ayyee naasi jalaa qaba okay. Jirra 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 balee balee ko garaanu ballisee yaanuyi 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 yaawa irraanfachuu yaawa irraanfachuuf yaanuyi yaawa irraanfachuuf yaanuyi ayyee yaawa irraanfachuuf yaanuyi ayyee. Allatiidhaaf kochoo ayyee. Wallee hedduun beekan. Kabiraa yaale okay. Ngoo siijee mormata ture artistii keenya qaaliin siijee. Ali birraa Ali birraa. Ali birraa. Niin deema biyya feeteen dhaqaa gaara feeteen baa lagaa feeteen caa deebi'ee arguudhaaf ijatee bareedaa si wajjin dabarsu ayyee. Jiruutii hundaa si wajjin dabarsu. Okay, gaafii sadaffaatiis dhabdee jirta. Maaluma itti yaadi badhaasa kana ammoo dhiisi birraan dhaqanii dhiisi. Gaafii afuraffaatti ceena. Gaafiin afuraffaa maal jetti? Sigalee. Wanni goflaa malee. Hoggaan dachii siin jee maaliif laa adda? Dachii fi karaan adda? Adda kaya. Dachii qotachuu dandeessa. Sigalee. Inni soosoo ture dachii. Dachiin adda baasuu qabda kaa. Dachii hundarra deemuu hin dandeessu kaa. Fakkeenyaaf dachii hundarra deemuu hin dandeessu. Gaararra deemta amma fakkeenyaaf konkolaataan irra ni deema.
Amma fakkeenyaaf ulaa teenya duraas konkolaataan ni ba'a. Ulaa teessan duraas konkolaataan ni ba'a. An ulaa teessan dura ni ba'a. Atis ulaa teenya dura ni baata. Garuu ulaan teessan ni sossooti. Karaan ulaa teessanii akkasii jechuudha. Gaaffii afuraffaa irratti itti deebina. Gaaffii afuraffaa irratti maali? Wanni goflaa malee bararaa maali? Wanni? Goflaa malee bararaa. Kachoo. Xayyaara. Xayyaara. Goflaa ni qabaatan innis akkana jira. Wanni goflaa malee bararaa. Bineensota moo? Laa kana siif okay bineensota miti. Takkii bineensota takkii nama takkii example kan nu godhu. Illa. Bineensota miti. Namaa si miti waan biraati bakka. Si jeeti. Namaa si miti. Bineensota si miti. Bineensota si miti. Wanni goflaa malee bararoo yaa Rabbi qilleensa. La. Qilleensa miti seette. Aduu duumessa. Like. Samii. Wanni goflaa malee bararoo namaa miti bineensaa si miti. Wanni goflaa malee bararoo. Goflaa malee wanni bararaa maali? Goflaa malee wanni bararaa. Samiirra deemu. Kana maaltu naayimu? Samii fi dachi moo adda baasiree samiirra? Samiirra sin deemu waa takka irra hin deemu ayyaa. Moo barara baas? Moo barara. Barara gisee siin jee faallaan godhee siin jira malee bararuu akkanaati biti bee. Si galee? Deem kaa. Wanni goflaa malee bararuu lafarraas haa ta'u. Makiinaa. Mbeekoo kanas. Walaalte? Saniifuu saadha yeroo. Deemti goflaa malee. Gaaffii sirrii gaafachuu. Gaaffii sirriidha. Gaaffii sirriidha walla. Namichi dirqama akkas jedhani siima. Paalleessee. Amma hibboo gizee gaafatan hibboo laalimee gizee gaafatan hibboo. Hibboo san taafakkaattu gaafatan haa ta'e Taafakkaattu gaafannaan barra. Goflaa malee bararu. Keef akkami bararti? Ni bararti isaan hin bararti. Isaan ni bararte? Waan yeroon deemu jechuudha. La. Ni bararti. Yeroon daabaa ni bararti jechuun dhageenyatti. Akkasi qaccee kan yaaddu ayyaa. Fidee akka diidaa. No. Olma qixaaxa fayyadamu. Gaaffii takka illee harkanne jechuudha. Ayyayyayyayyayya. Tuutu. Inti waa kanas. Inti waa. Leesh maa dhufte leesh? Nama gudi. Sautii jedhanu. Hayya. Gaaffii shanaffaa ta'ee lakkuma ifaa deemuun dulloomu maal? Lakkuma ifaa deemuun Dulloomu. aduu ji'a nama lakkuma ifaa deemuun dulloomaa deemu. Ilma namaa. Urjii. Lakkuma ifuun dulloomaa deemu. Ifaa. Laa. Tiyaate. Lakkuma ifaa deemuun dulloomaa. Nama. Garuu gaaffii akka karaatti si gaafadde. Ni ta'a garuu inuu siif ifa godheeti si gaafadde yoo gaaffiin akkanatti hin gaafatamtu garuu siif ifa godheeti si gaafadde waan kana waan ijaarsu ta'a. Lakkuma ifaa deemuun Dullooma heewa. Ifa godheeti si gaafadde garuu akka biraatti nama gaafaddan garuu kana harkattu jeeti takka beekaatiif. Ifaan si godhe dirree si kaayame. Lakkuma ifaa deemuun dulloomaa. Lakkuma ifaa deemuun dulloomaa. Ilillee. Ifaa deemti isin? Ililleen kaa lakkuma biqiltuun xoolagaa jirti. Laa sanii miti. Dirree si kaayame jirree jiraa bara. Lakkuma ifaa. Mana kaayame. Lakkuma ifaa deemuun dulloomaa. Kameera. Laa. Daawiti. Allah laaftu lakkuma ifaa deemuun dullooma. Siif ifa si tajaajila garuu dulloomaa deema. Nama. Akka iisitti si gaafadde laala akka laaftutti. Dafi. Mbee hoo kala. Shaamaa. Shaamaa yi. Ifaa fi shaamaa nadda. Hewa ifaan ni dullooma. Ni dhaama.
Lakkuma siifuuni dulloomaa kashif jaa lip. Akka laaftutti si gaafata gaafuun garuu akka biraa gaafatamti. Akka biraatti akka laaftutti si gaafata akka laaftu. Saniifuu carraaqiti jechuudha. Okay. Saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya asumatti raawwata. Isinis waan arganne bilaashuma daaraa dibatte. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin kun akka isinitti tolee abdii qabna qophiin kun yoon fi isinitti tolee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya gama jalaatti nu barreessaa akkasumatti illee Instagram kiyyaan dhuftanii yaada yoon fi qabaattan nuuf ibsuu ni dandeessanii Instagram kiyya waa'ee Nooroo jaa. Akkasumatti qophiin kun qophii ajaa'ibaati nama bebbeekamaa artistoota bebbeekamaan fidaa qophii kanarratti yoon fi waa beeksisachuu feetan gama keessatti na dubbisuu ni dandeessan warreen supermarkeeta qabu warreen hoteela qabu akkasumatti illee warreen dukkaana qabu biyya alaa yoon jiraatanis isin beeksisuu ni danda'a firiidha waan keessa ne wanne kuni gama biraatiin gama keessatti na dubbisan isin jaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya ayyaan boodarra maal jettameeti dhaamsa booda bilaashuma qaccee bahanii yaadde garuu qixaata waan biraatiin si qopheesse waan laftuu kana osoo ta'e waan jajjabtuu barte kuushaappii faasi daleessu sibiila gurguddaa si bitee akka sibiila daleetu Sanniira goota. dubartiin sibiila loo laate Dubartiin isinirraa miidhamti. Hordofaa fi kabajamtoota waa'een Oroo qophiin qophii ajaa'ibaati maashaallah. Subscribe, like, share godha akkuma agartan kun ogaa bareedee gattaayetiin daaraa tahee deebi'ee akkanaan isin jaaga qophii tana itti fufiin isin jaa itti jabaadhu gaafii sasalphoo deebisuu dadhabina kiyyarraayi saniifuu gaa naaf kolchaa hin jaa. Saniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya nama isiniif hinnu taraa itti aanu koomatti jala nu barreessaa akkasumatti illee kabajamtoota fi hordoftoota keenya qophiin keenya kan hanga ammaatti ture. Maqaan itti baafne shoo kana garuu maqaa itti baafna hanga ammaatti lakkii fi shoo jenneeni. Asaan harkadde. Saniifuu lakkii fi shoo jennee garuu shoo maqaa itti baafna. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa qophiin kun akka isinitti tole abdii qabna. Akkasumatti warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa yaada keessan koomatti jala nu barreessaa. Yoon fi jecha hanga ammaatti jennee kana dogongorree jiraanne dhiifama nu godhaa nuuf olchaan isin jaa hanga qophii biraa wal agarratti. Wala garra nufana tura subscribe goda like share comment nujibisa nja no wala garra je kopi amu galana garamsa youtuber afille akabaretti wal disena fakkat wala garra sarifu nagen nutra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh